sagalee xinnoo kaas. Maqaan koo Ibsaan jedhama kan jiraatu Osloo Noorgee magaalaa Osloo keessa hiriirri irraa nuti kan baane mootummaa Itoophiyaa mootummaa abbaa irree Itoophiyaa uummata Oromoo barattoota Oromoo beekaa Oromoo kan jilmaatti ajjeesaa jiru yeroo arraan kana waa'ee climate change ilaalchisee mootummoota addunyaa bakka kanatti waan argamu nuti wanta kana balaaleffachuudhaaf gamtaa taanee koominiitiin Oromoo hundumtu biyya kana keessa jiraannuu fi biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessa jiraannu wattaanee bakka kana dhaabannee mormuu keenya dhageessisaa jirra. Zeenaawwiin uummata Oromoo ajjeesaa jira. Zeenaawwiin jenereeshinii Oromoo ajjeesaa jira. Zeenaawwiin lafa Oromoo gurguraa jira. Zeenaawwiin beektota Oromoo biyyarraa baqachiisaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo hundumtu koominiitiin saba garaagaraa bakka jiran hundumaarraatti ol ta'anii mootummaa abbaa irree kana dhabamsiisuu qaban. Kana hundi keenya wal faana taanee irree tokkoon uummanni Oromoo isa kana sana otoo hin jedhin tokkummaadhaan bara fuula keenya jiru kana mootummaa abbaa irree Itoophiyaa mootummaa abbaa irree Itoophiyaa dachii Oromiyaarraa dhabamsiisuu qabna. Kun inaaf booreedha. Injifannoon uummata Oromoo Oromiyaa ni bilisoomti. Galatoomi baay'ee.